Egaa ijoolleen waa'ee kaargoo na gaafatanii turtanii waa'ee kaargoo irratti anillee ijoollee galchanan beekaa hiriyoota kiyya galchanan beeka malee ofii kiyyaaf illee kaargoo godhee hin beeku. Waa'ee kaargoo kanallee nan beekaa dhagayeesi yeroon galetti waan akkaataa kaargoo kanallee nan beekaa. Achirree dhaqee qarshii hammam nama gaafatu bakka kana baradhe argesii ani erginisiniin jechuu barbaada. Warreen na gaafatan turtanii waa'ee kaargoo kana ashamaal kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubiis galchilatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa warri yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa akkasumas immoo gara keenyatti makamaa isiniin jedha. Asumarraan dabalataan immoo waa'ee kaargootitti gaafa deebinu ijoollee baay'een amma fakkeenya fi kaargoo warreen gootanii jechuudha akkasuma biyya keessatti qaraxa qaba. Sirriitti qaraxa qaba hin beektu. Qaraxa oonas niin jedhu wantoota addisii amma meeshaa wantoota akkana sirriitti qaraxu jechuudha. Moofaa bi'aansi namoonni moofaa ergitan yaa qaranni hin jiru ni beektu. Garuu immoo wantoota haaraa namoonni tokko birrii hedduu kaffixu hin jira. Garuu immoo ani akka kiyyatti kaargoon kun odoo sinirratti hafee biyya keessa wanti hundumtuyyuu hin jira. Wanta kaargoodhaan gootasanis wanta achitti qaraxa kaffaltasanis walitti qabdanii isa caala bittu malee isaa gadi waan bittanii miti. Meeshaan biyyi kan jiru achillee hinuma jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Maaliif amma fakkeenyaaf ijoolleen Finfinneetti dhiyaatan yoo ta'e malee amma biyyaansii akka yeroo duraasan biyyatti erguun afee jira. Finfinneedhaan alatti hin jiru ni beektu. Finfinneedhaan amma akka Adaamaa akka biyya adda addaa dhaabbatee jira. Finfinneedhaan fudhatta meeshaa yoo namatti ergatteen alatti namatti shaanxaa xiqqoo ergatteen alatti meeshaa eenyudhaa fudhatta Finfinneedhumaa fudhattaa jechuudha. Garuu immoo ijoolleen akkasii meeshaa baay'ee gaafa ergitanii makiinumtuyyuu qarshii xiqqoodha isiniin geessu. Tokko kana beekuu qabaattu. Warreen kallattii xiyyaaraan kallattii gara biyya fagoo yoo ta'e amma fakkeenyaaf Tigraay yoo ta'e akkasuma biyyoota adda addaa yoo ta'e Finfinnee irraa fagaata yoo ta'e guyyaa takkitti tokkuma dhaqxasaniin achi baafachuu hin dandeechanii jechuudha. Kaargoo jechuudha ni beektu. Sirriitti torfaa qaba. Kanaafiyyuu ciqicciqii kanarra kaargoo gochuu dhiistanii ani biyyumatti bitattanii gaarii jedhee yaada. Wantoota biyya keessaa hin arganne yoo ta'e kanneen akka makiinaa amma fakkeenyaaf kan buna daakuu maashinii buna hojjechuu barbaadan kaaffee minamna kana banuu barbaadanii amma micattiin takka hiriyaantiyya jechuudha. Kaaffee banachuudhaaf meeshaa gurguddaa si ergitee gara Itoophiyaa galchite. Meeshaa takkittii keessatti 20,000 qaxaatan. Kan kaaffeetiif buna kan ofiisa maashiniidha jechuudha. Maashinii buna inni akaayee qulqulleessee ofuma isaatiif hin daffisaa jechuudha. Isa takkittii isaa 20,000 qaraxanii jechuudha. Qaata ammamsi bara waggaa lamaan jechuudha. Amma garuu sirriitti dabalee jira jechuudha. Kanaafiyyuu biyaansi waan akkasii kana waan tokko yoo ta'een alatti uffata meeshaa wantoota adda addaa hundi isaatu wanta sir hundu Itoophiyaa hin jira. Dhugaa dubbachuuf akka kiyyaa ani kaargoon kun isinitti hafee birrii kaargoodhaan gootan asitti kaffaltan qaraxa biyyatti kaffaltasan walitti dabaltanii bakka jirtanitti guyyaa takkititti meeshaa barbaaddasan bitachuu birrii keessa walitti qabattanii galtanii meeshaa hunda bakka tokkotti bitachuu gaariidha jedheetiin isiniif yaadani kana ani ofii kiyyaaf kaargoolee hin goonee haala sawaanan beekuuf ijoolleen kaargoo godhanillee meeshaa tokko achitti waan gatanii argeef kanaaf amma fakkeenya birrii hedduu kaffalanii fudhatu. Warreen fudhatanis immoo haala bareedaa isinitti himan. Dhugaa dubbachuuf ergadhaa isiniin jedhu garuu uffata bututtuutti achitti 20,000 50,000 kaffalta. Bututtuma bakka waan manxaamne kanatti jechuudha. Garuu ergachuurree barbaadan uffatan ergina. Dhugaa dubbachuuf uffanni biyya Arabaa kun hin bareedu.
biyya keessatu an biyya keessaa biyyuma wajjiniin kan deemtu gaariidha. Biyya Arabaa kanatti kan bareedu Itoophiyaatti ogalte hin bareedu. Kanaafiyyuu wanta asin biyya keessatti argachuu hin dandeenye maashina gurguddaa yoo ta'een alatti hunduyyuu hin jira. Wanti maashiniin iyyuu hin jira, garuu wantoota Itoophiyaa keessatti hin argamne asii bitattee argachuu dandeessa. Meeshaa tokko jechuudha. Isaayyuu fudhattee galuu dandeessa. Hanga kiiloo 100tti tikeetti wajjiniin kutatteetu fudhattee galuu dandeessa jechuudha. Waan akkasiiti warreen na gaafattanii ani akka yaada kiyyaatti kana siniif wayyasiniin jedha. Ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf kan kasaarantu jira. Meeshaa baay'ee erganiitoo kan achitti gatan hin jira. Humna isaaniitii ol kan gaafatan dhugaa dubbachuuf akkas ture. Ijoollee baay'ee meeshaa kan achitti gatanii bu'anii dhiisantu jira. Kanarraa qarshii keessa walitti qabattanii galtanii mana biyya keessanitti bitachuu. Amma fakkeenyaaf Shein, Temu biyya keessatti irraa xulbachuu dandeessu. Biyya keessa teessanii bakka teessa nama Finfinnee teessanii xulbachuu dandeessu isiniif dhufa. Qarshiin garuu akka biyya Arabaa waan taane akka Itoophiyaatti xiqqoo hin baay'ata. Haa ta'u malee waluma madaaladha jechuudha. Xulbachuu dandeessu. Warreen immoo Temu waa'ee xulbaa na gaafattanii warreen kaffaltanii Temu irratti amma fakkeenyaaf kaffaltanii isiniif dhufuu dide. Dogongora qabdu maaliif dura kaffaluu hin qabdan turte. Waan tokko iyyuu amma beektanii waan tokko hojjetumaaf iyyuu qarshii dursitanii yoo kennitan hojii saffii tasiriin baasu. Dhugaa dubbachuuf fidan akkasitti. Kanaaf iyyuu kashii hin kaffalina. Oduu waan ofeeyyuu ta'e kashii hin kaffalina. Yoo isin diderree dhiisaa malee kashii hoduma waan ofeeyyuu ta'e hin kaffalina. Maaliif dafanii fidan. Taraadhaan garuu guyyaa baay'ate Temuun guyyaa 8 caala hin turu. Kanaafiyyuu guyyaa 8 darbee torbee 2-3 kan fiduu ta'e maal faayida? Erga irraaffatame kun galuu danda'a. Waan akkasii kana ofii shawwadamina sanii jechuu barbaadetanii ingidihi gara kaargootti deebina. Kaargootti yoo deebinu ani akka kiyyaatti warreen kaargoo gootanii ijoollee baay'een kaargoo godhanii turanii asitti Dubaay kana waan bakka ogamee hojjetanii kan galfatan illee hin jiru. Garuu immoo qarshii hedduu isa darba kan itti fixan hin jiru. Kanaaf shawwadamina qarshii qofa kasi nyaata malee waanuma biyya keessa jiru kassartanii asii ergaa jirtu jechuudha. Badbaachuu achitti birrii baay'ee baasnee hin binnu. Garuu birriin koo tokkichuma. Achitti asitti yoo zarzarsiste dhaqxee waan bitattu san bitatte waan asii eenyu jette san asitti birrii xiqqoo fakkaata. Garuu biyya keessatti tokkuma inni zooree tokkuma. Kanaafiyyuu waa'ee kaargoo osoo akkana guutanii gaarii itti yaada. Biyya keessatti meeshaa tokko bitachuun gaariidha. Amma asii ergitanii wacii baay'ee qaba. Achitti qaraxa jedhu guyyaa 2-3 in tura. Deddeebi'aa turtaa Finfinnee keessa turte jechuudha. Isaayyuu maqaa keetiin ergite taana sumatu dhaqee baasa. Namni biraas baasuu hin danda'u. Waan akkanaatitu jira. So waa'een kaargoo kanuma fakkaata. Warreen na gaafattan jechuudha. Ani akka kiyyaatti kaargoo erguun gaarii miti, shaggaas miti. Wacii hedduu qaba. Isinii galee. Nakkas